أي جزاك الله خير شيخ قاعدين تياكي جتو أنا في دلتا والله تنتره haya ani warra wallo itti aaree jira akka dhiyoo tana kawayya maarifaan azaana godhirra aaree jira zaalaan لا زعلان نوران تينا دا سنة إن شاء الله سنة رارفنا haya abshir insha Allah itti fufi أنا نما نورميا كيسا بالي الرقبة jaartii moo لا لا أبليسا نكيكا ما المبيراتي نكيكا haya baaletti hin qara'amoo hin baratamoo ni dalagata لا جراتا مجيء تبين دلغتا haya isheen أجي سبرك يمي كان غرو غالما تاي وغالما نكيسة وانا مدته baaleteette إيه بالي نانو روبيت تاي haya magaalama keessa moo إيه مغالا غمدا مغالا مجالا غرو مغالا كيسو سونتا نجالما دوسة جانت كرياتين dosa magaalama ka maa dosa magaalamaa miire walitti dhahatti garuu magaalicha keessoo osoo hin teenye gariyaashii jalaa waliin waamaman na fakkaate. maqaan beeytu Wallaa iddoo sunitti achi walumaan waaman magaalaa saniini. haya jedhimeet Akkasitti osoo achi jiraannuuti gaafii kana taanee gaafatuun xiqqoo namatti hammaataa garuu waan giddi nama qofi tokko toleen hin jiru. haya Nama badii walitti dalagu uummata yuunivarsiitii baratu kanatu qamadii ishee deemeechi badii walitti dalaga. ijoollee yuunivarsiitii barattu waan ajaa'ibaa na yaadachiisaa jirta haya itti fufi Amma kana sheekichi wayii kana imaama masjidaati Sheekh Ahmad jedhama. aha Inni argeera jara kana hin dhoonnaa naan jedhe. hin dhooyinaa siin jedhe haya Kana waan asitti dachii nu farrabanii asitti dalaganii kun musiibaan kanuma kanarraa nama dhufaa naan jedhe. aha Akkasitti duubanaan itti korree galatee subhaanallah namuma amma badii dalagaa jiru kanatti. haya qamadii keessa Tarafuma qamadiiti garuu qamadii keessa osoo hin taane qarqaruma. haya Akkasitti nama sana itti dandeetti nama magaanni dalaguun inni nu agarree biruma geenyee ani hoggaan duraan itti dhukkise qaallichinis itti dhukkise. dhagaan dhooytanii Ulee. duyda kunne jedhi ka bakka jedhi ciiftutti Akkasitti nama gurbaa dhoonnee gurbaan hoggaa dhoonnu kana quumtaan ofirraa gadi mulqannee garuu surree sadiirraa baafateera. aywa Intalli akkasuma akkaatee fiidee intalammoo hin dhoonnanii gurbama dhoonnee gurbaan saranuma ammoo nu jidduu utaalee hadaamii hadirii wayii jira kanu samuma akkeetuma akkuma shimbirroo utaaleen. haya Oggulama hoggaa dhukkeerraa kaafne inni kana hoggaa utaalee ani yaanne garuu sheekicheedha bakka inni utaalee lafa dheesaan dhaqee waa barbaadu eegale. waa mallaqa waan akka saantimii moo Wallahi inni kanuma na fakkaate na hoggaa duraa akka namuma keeriitti namuma akkuma zinaan ganda kanatti hin dalagamneef kana hin dhoonna naan jeessi'ee. aywa eegas isheetichi mallaqa barbaadutti seene ijoollee waa buufteedhe Ijoollee waa buufte jenne waa barbaadu isheenee osuma waa barbaadu ani yaanne garuu inni jawwaala argate. haya Jawwaala san fuudhee deemeen anis gaatti natti dhagahamee biiree gaatti ni haala addunyaan nama osoo wasti. haya Awoo gaatti baada kana taate sheekichummaa isaatu gaane jettee amma kuffise jettee baada faayidaaf barbaade malee waa takkaafimi. aha Idin jeen zaakiraa keessa jiru waa bikin doone. aha bakka gaafii keetitti kadhatama gaafiin kee maa inni Gaafiin kiyya zaakiraa san irraa fudheen jiran amma. haya Sheeka sanirraa zaakiraa san fudhee garuu zaakiraa sun ani yeroo xiqqoo booda fudhadhee galeechi. aha Wanni sun egaa zaakiraa sun geegaa 8 moo kana birree riyaala 80 Itoophiyaatiin bitame yeroo sanitti wanni kun haqi amaaraa fi kiristaanaa fi maaliin jiruti maaltu narra jira ka jiru sun gaafachuu barbaade. bareeda bareeda baarakallah fiik bareeda
tokkoffaa gaafiin ati gaafatte kuni dhibbatti dhugaa in fudhadhan bakka yuunivarsiitii ijoollee itti barattu kana wallahi ani maaltu nan dhagama shari'aan islaamaa wayta dubartiin adda hin deemin jettu kana waan laaftuu miti ijoollee yuunivarsiitii barattu jechuun tama rabbi wanni godheef yoo taate malee magriba azaannaaniin akka kuno akka waan saree kanatti martuu wal qabateetu maalila kun asitti waliin ciisa kun asi waliin ciisa kun barattoota yuunivarsiitii kun dalagaa yuunivarsiitii keessatti dalagamu jecha akkasuma ijoolleen amantaa jabeessitullee osomaa jirtu maaliif dubartiin takka fakkeenya wallaggaa kaatee baale dhayti tabaale wallagga baale kaatee wallagga dhayti tajimmaa kaatee arsii dhayti ta arsii taarargee achi dhayti wanni irra dhageeffadhu barakallahu fiik isinii galee hedduu wanni akkasii dhugaan jiraachuu barattoonni wal galaafatuun kuni haraamni zinaan bakka yuunivarsiitii jiru bakka biroo hin jiru yoo jedhan sobu doormii keessa waliin buluu sirriidha hin dhiisan sanii achitti wanni nama jedhu kuni dhugaadha achi guddannee beeyna waan taatee wayita akkana asraa kana wanni geette wal fudhattee tumaa yaata sin jihaa shaayyaa kana danqaraa keessa abbaa kanaa namni hin jedhuun inni ammootu sheeticha wajjin dullaan itti gadi jennee jedhee tokkoffaa dullaan itti gad jedhuudhaaf marra amiin kun munkaran falyughayyir biyadihi jedhe nama kaate sheetichi illee cimaadha namni waan hamtuu takka arge harkaan haa adeemsisu jedhee dullaan jaratti ammootu tuman dandeettii sanii ammootu akkasitti dhooguu san mootummaan osoo arge nama dhiisu gorsuun ni danda'ama tarkaanfii akkasii fudhachuun miidhaa namarraan fiduu ni danda'a jechuu biyyi san keessatti gorsuun ammootu ni danda'ama garuu jara san akkas godhanii eegasii haqa jaraa fudhachuun gaafii nama obboleessi kenna fudhate gaafate sheetichi jawwaala jaraa fudhatee fi atiin niimoorii irraa fudhattanillee haqa jaraati rabbi irraa isin gaafataa jechuu jawwaala jaraa sanirra niimoorii sanirraallee isin gaafataa jechuu haqa jaraati kun hayti kiristaana islaama hin qabdu hayti haquma abbaa saniif qabeenyu hayti kiristaanaa yeroon shari'aan si hayyamtu yeroo kam yeroo bakka jihaadaa qofatti bakka jihaada laalammootu sayfii wal afoo dhaabatanii waan booji'an kuma biyya keenya islaamaa qofaayyuu miti kiristaanuu wayita amma addunyaa wayita wal loltee wal booji'uun kun hin jiraa miti wayita san qofa sanii alatti nama waliin nyaattu ka waliin dhuydu ka waliin gabaa takka bahattu ka wal dhabbii wayii jedduu keessan hin jirre hayti isaa kabajamtuudha akkas dalagaa yuunivarsiitii mee maal amma warri yuunivarsiitii osoo amma himaa jedhaniini beeyte seenaan jarrimte tokko lama abbaa kanaa namni jedhuun ka halo salaamu alaikum